Akkam jirtu daawwattoota chaanaalii Miimee Amaluu nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu hunduma keessanii fi har'a dhimma yaada ani irratti haasa'u yaada dhuunfaa kootii fi yaada sooshaal miidiyaa ani eegaluu irratti wantoota tokko tokko wanta ani fiil gochaa jiruu fi fiidbaakiin namoota tokko tokkorraa naa kennamaa jiruu fi ekspekteeshinii namni anaaf qabuu fi iddoo namni sammuu isaa keessatti anaanii yaadee jiru sanarrattidha kan inni haasa'uu barbaadu. Baga gara chaanaalii kanaatti nagaan dhuftanii. Egaa maal dubbachuu barbaadeen inni jalqabaa ani sooshaal miidiyaa kana gaafa eegalu nama maatiin koo aangoo qabeessa yookaan maatii badhaadhina keessaa miti maatii badhaadhoo keessaa miti kan hin dhufeeni. Randomly inda normaal sa'u akka nama tokkootti mana barumsaa mootummaadhaa baradhee nama ba'ee fi nama jireenya normaalii tokko jiraachaa ture dhufee argageedha. So sanarratti hundaa'uudhaan garuu nama beekumsa qabuu fi nama baratee akkasumas immoo nama chaalenjii jireenyaa garaagaraa dabarseedha. Maatiin keessa ture fi environmentiin keessatti guddadhee dabalatee expectationii yookaan immoo namoonni iddootti sammuu isaanii keessatti anaan image godhanii isheen akkasi jedhanii kaa'anii jirantu jira. Ani namadha. Namni sa'aatii kamittiyyuu kufuu danda'a, ka'uu danda'a, ol ba'uu danda'a akkuma du'ii jirus dabalatee jechuudha. Maal jechuu barbaadeen yeroo hundumaa successfully yeroo hundumaa baay'ee haala mijataa fi haala gaarii keessa jireenya bareedaa akkasiin jiraattan akkasuma wanta sana provide gootan ofuma keessaniif iyyuu yooma isaaniin hin ilaallatu ta'e iyyuu jireenyuma keessan sanaaf isin akkasiin provide gootan namoonni expect godhan jiru. Which is wanta gaarii ta'e osoo jiru garuu kun immoo jireenya namaa irratti pireesharii uumaa dhiibbaa uumamaa deema jechuudha. Maaliif akkan of ta'ee situationoota gara jireenya kootiitti dhufanii dandamachaa akkan deemuu hin dandeenye na godha jedheen amana. Ammatti sooshaal miidiyaa kana yeroo eegalu እኔ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። I know I can do better በጣም መስራት እችላለሁ። ህይወቴን መቀየር እችላለሁ በዚህ ሶሻል ሚዲያ እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ተጽዕኖ መፍጠር እችላለሁ። ይሄ ውስጤ የሚያምነው ነገር ብቻ ሳይሆን እኔ አርጌ አልፌ የመጣሁት መንገዶች ናቸው። እኔ ገና ህፃን እያለሁ 5ኛ ክላስ እያለሁ 10 ምናምን ዓመት እያለሁ ፈርስት ዲግሪ የነበረኝ ሰው ነኝ በቴኳንዶ ማለት ነው። ራሴን ለማካበት ሳይሆን ከህፃንነቴ ነገራቶችን ማድረግ እንደምችል አምኜ ከውስጤ ያደኩት ነገር ነውና ያንን ነገር ያንን አቺቭመንት ደግሞ እንደቀላል አላየውም ባዘው it's my childhood my first እና በጣም በቃ በህፃንነቴ ሰክሰስ አደረኩት ብዬ የማምነው እውቅና ያገኙበት በሀገር ደረጃ እውቅና ያገኙበት ነገር ነበርና ከዛ ወጥቼ ዩኒቨርሲቲ ስገባ ከአንድም በሁለት ዲግሪ ሲወጣ ብዙ ነገራቶች ውስጥ አልፌ ብዙ ነገር ላይ የሰራው ሰው ነኝ። ግን ምንድነው ፊልም ማደርገው እኔ ጠንካራ ብዙ ሰዎች ኮምፕሊመንት የሚሰጡኝ ጠንካራ እንደሆንኩና ጎበዝ እንደሆንኩ ነው። ኦብቪየስሊ ነኝ። ነገር ግን ምን መሰላችሁ አንዳንዴ ማንኛውም ሰው ይደክመዋል። ነሚ ከመዩ እንደጠባ ነሚ ከመዩ ታር በቃ ነሚ ከመዩ የሮት ደደቡ ሰነትሞ አኒ ጅሬኝኮ ኮምፒቲሽኒ ናኒ ቀቡ የሮን ዱራን ማቲኮ ጥቅሹ ተየሮን ጅሩ የሮን ሃዳኮ ወጂኒኒ ቻሌንጁ ተደበርሳ ዶፌ ያንን ፊል ስለማረግ ከሱ ጋር ከትላንትና ማንነቴ ጋር ነው ውድድሬ እኔ ራሴን ማየው ማለት ነው። የነበረው ያንን ችግር እንዴት ነው አሁን ላይ በቃ ከኔም አልፎ ወደ ልጆቼ እንዳይተላለፍ አድርጌ ማስቀጠል የምችለው ብዬ ነው ማስበው ማለት ነው። ማይንድ ሴቲን እኔ ኦፊፍ ቀቡ አከን ወጅቹ ደንዶ ሀከን ነገራቶችን መቀየር እንደምችል አምናለሁ። ውስጤ ያምናል ማለት ነው። ምንም ኤክስፔክቴሽን የለኝም ከማንም ከእግዚአብሔር ውጪ ማለት ነው። ምንም የተማመንኩት ምንም ነገር የለም ያለው ፋይናንሻሊ ምንም ነገር የለም። ይሄ ግራውንዴ እንዲሁ ሆኜ ራሴ ያወራ ያለው ነገር ነውና አሁን ዛሬ ላይ ይሄንን ቻናል እና ይሄንን ዩቲዩብ ሲጀምር ሰዎች ለኔ ያላቸው የሆነ ጥሩ ቦታና የሆነ በቃ ጥሩ ትልቅ ቦታና ተሷማም ብላችሁ ኤክስፔክት አድርጋችሁኝ ከሆነ አክስቴን ጅርቱስ የነቴ I will bounce አደርጋለሁ bounce እንጎዳ አማፍከያ ኳሲ የሮ ለፈትሩኩተኒ አቾላ ከኒና ጠሬካው ፊ ዱረ ለፈትሩኩተ ሙቃባ ኳሲ ሶ namni kamiyyuu yeroo jireenya gara guddinaatii fi alaamaa tokko qabu tokkoffaa akka gaarii fardi akka gaangeen fuula seetti godhattee akka seenachiif asiin ilaalle godhamanii itti godhan sana akka sana ta'uudha kan yaadu jechuudha. Maatii dhaga'u, hiriyaa dhaga'u, sochiishinii dhaga'u no one jireenya korratti ana nama guddaadhaan namni kana goote sana goote naan jedhu hin jirusi
godhaan jechuus immoo hin danda'u. Allees viizhiniif goolii koo irratti yaada naa kennuu irraan kan hafe koomentii yookaan komplimentii something deeggarsa sana irratti naaf hin kennine taanaani over my dead body nama tokkoyyuu hin dhagahu. Kanaaf akka nama luugamitti jiru hundi gara fuulduraatti akkasitiin deemuudha. Amaraachiin jiru jechuudha. Alternaatiivii anii fi kaayyoon ani qabu jechuudha. Ana irratti kana dura wantoota hojiin biizinasiidhaaf dhuunfaatti ofii kootii eegalee ittiin feeltee jiru. So hojiin sun faayinaanshaali harka koorra jiru sana hunduma isaan investiti godhee hojii sana eegalee garuu iskiraachii irraan kaanee walakkaa mannaqee lafuma birriin sababii jiruuf ittiin eegalee birrii sana balleesse. Garuu gaafa iskiraachii irraa progressive istiraatiijiidhaan deemamu wantooti gaariidha jedhee amma waan natti mul'ateef. I can make everything professional right now. ሁሉንም ነገር ፕሮፌሽናል ምናምን ጎቹ እንደንዳማ እንደሆነ ምን ሆና ነው ብላችሁም ኤክስፔክት አታድርጉ አትዩኝ። ኤክስፕሎር ማድረግ ትችላላችሁ። ሲስተሚን የሚካይ ወይቱ ጅራ ሲስተሚቲ namni jiraatu laayinii ayinatii wal fakkaataa ta'e wayitu jira. Sana keessattidha namnis kan expect nama godhu. Fakkeenyaaf akkaataatti sooshaal miidiyaa fayyadamanii akkaataa soosaayitii sana keessatti siistemii jiru sana keessaa siistemii sana keessaa ba'uun akka hin danda'amnettidha namni expect kan godhu. And which is ani ደግሞ comfortable አያረገኝም. karaan irra yaaduu fi wanti gochuu barbaadu ምናልባት ሊጋጭ ይችላል. So I don't care. I don't literally care, man. I don't care. Kanaafi gaafa namni kamiyyuu yeroo hundumaa ana miti argitaniitu yoo ta'e Dr. Abiyyi yoo fudhattanii yeroo inni jalqaba hojiitti seene everyone was like compliment agaa darbachaa ture haasaan taane rumors ብዙ ነበረ. Now including me ዛሬ ላይ ግን እሱ የሰራውን ስራ ስናይ like ብዙ ሰው አፕሪሺየት እያደረገ ነው። ሰው ሁል ጊዜ ሩቱ ወይ ደግሞ መጀመሪያ ስክራቹን አፕሪሺየት አያደርግም ከጥቂት ሰዎች በስተቀር። ምክንያቱም እናንተ ቪዥን ነው። ቪዥን ማለት ለእናንተ የታያችሁ ነገር ነው። ቪዥን ማለት ላይክ ዛሬ ላይ ሆናችሁ ነገያችሁን የምታዩበትን መንገድ ነው። የሁሉም ሰው ቪዥን ደግሞ አንድ አይነት አይደለም። ስለዚህ እናንተ ያያችሁትን ቪዥን ያ ሰው ስላላየ ያ ሰው ያንን ቪዥን ማየትም ስለማይችል የእናንተን ቪዥን ሰፖርት ላያደርግ ይችላል በራሱ እይታ ስለሚያየው ማለት ነው። ከናፊ namni kamiyyuu yeroo ani hojii kanatti seene yookaan immoo imanuun ani for a short period of time yeroo ta'e booda full time koo godhee akkan hojii kana hojjedhu I can see myself like doing another thing without YouTube. Kanaaf kun viijinii kootii wantan keessatti argitu jira, wantan keessatti ilaalaa jirutu jira. Kanadha dubbiin jiru expect አታድርጉኝ። እዚህ ጋር ለመኔ ብላችሁ ያስቀመጣችሁትን አውጧት። ለኔም በሽታ ነው ለእናንተም በሽታ ነው የሚሆነው። ከናፊ ለመኔ ጅተኒ ከነስ keessatti godhatanii qabdanii jirtan yoo jiraate of keessaa baasaa siniifis dhukkuba akka keessanii sintaati jettanii warri expect akka kosaataatu jettanii warri garkisanitti push yookaan akkas godhe akkas achiin beena never leave me alone like ልጥፋ yoon badis nan bada yoon kufes nan kufa ልወጣ አኑምቴ አበው yeroo sanatti maybe and you will leave me alone. And I want to say this, and guys, thank you. YouTube channel you can subscribe goda.